gargaarsaaf miidiyaa kanarra dhufee miti. Isin gala annama maallaqan qaburraa ummata waan danda'u gargaaree sagalee gargaarsa malee nama yeroo duraatiif hin gargaarsa argee wali guureen yeroo duraatiif gargaarsi mana kiyya kan ta'e san qofa jechuudha. Gargaarsa biraa qabatan dhaqee irratti hirmaadha. Akka nama saba Oromoo tokkotti akka intala Oromoo tokkotti dhaqee mana gargaarsa irratti hirmaadha malee guyyaa tokko qofan gargaarsa mana kiyya qabe. Sanuu ummata kiyya Harargee kan hin keessaa dadde kan hin keessaa bee anaa itti aana jeetiin dhaabbadhe jechuudha. Warri suuraa kiyya olii gad hin deemtanii. Ani shugguxiin ani maakiin barii. Okay? Guyyaa tokko saba kootiif waa'ee gargaarsaa osoo sabaaf sagaleen ta'in gargaarsa irraa haaseen beeku biran. Guyyaa takka innantanaa isinitti hin fakkaatin innantanaa miti jabana daana laala. Guyyaa tokko illee jechuun wanti akkanaati illee natti hin toltu. Jechuun gisee hunda waan takka yoo dubbadhe namni karaa biratti hubate jeetuma wanni jaamalee isin gal cal jeetuma laalamanii aslan ummanni Oromoo saatanatti gargaarsa gaafataa hin jiru. Ummanni salaalee kan gaafataa jiru nagiyaa karaan akka banamuuf nagiyaan akka jiraatan akka nagiyaan ciisan karaan itti cufame akka irraa banamu nagiya barbaadan malee ummanni kun ummata qabeenya isaanirraa beelaa jiru. Ummata qabeenya gahaatti qabu qabeenya irra gubatee qabeenya isarraa beelaa jirudha malee ummanni kun ummata maallaqa dhabee ummata daakuu fi zayitii gaafataa jiru miti ummata nagiyaa gaafataa jirudha malee. Haayya ilaallattuun as keessatti shaqal godhachuudhaaf gargaarsi yoom haa ta'u gargaarsi yoom haa ta'u jaa. Inshaallah gargaarsa waan gargaarsa nan dhibu si jamar khaniin deengatatti arrabsame unaaf ga Oromoon galata hin beetu waan ta'eef waan danda'u kisha khiyyarraa gargaare risiita Facebook gubbatti maxxansa durumaanuu akkasiin godha waan ta'eef jechuudha. Malee min agabbaay deengatatti arrabsame unaaf gaani deengatta hattutti jaame unaaf gaa deengatatti arrabsame unaaf gaani. Okay? Akka barattaniif akka waalaaltaniif gargaarsi yoo gargaarame akkatti haa gargaaramu. Namni maallaqa wali guure akkatti haa agarsiisu. Akkatti yoo kaashaappii tees ka kaashaappii irra jiru jee haa agarsiisu. Yoo ka TikTok keessa gaseenes akkasitti agarsiisu jee akka barattaniif. Poolitikaan siistamiin gizeen isinii immoo isin dhuftanii maalitan idiit gooteeti. Idiit gooteen nu garsiiste keessaa baafatte jettan. Isin galee? Bikka dhaqee bikka gubu gizeen akkasi gubu gabbaayina irra duulan jechuu. Shaqal warri godhan gabbaayina irra duulan jechuu. Ummanni Amaaraa yoo gargaarsa guure waan guure akka fuudhee agarsiisa jechuu. Asiin seenee asiin bahee achiin seene jaanii. Kaashaappii irratti maallaqni guuramu nuti quban qabu. TikTok irratti maallaqni guuramu nuti quban qabu. Senegalee. Yoo nuti gaafanni ija nutti baastan ni sodaan ni callisnaree maal goonaree yoo naan gabbee amma maallaqni kun waan akkanaati yoon jeetiin naan lola nama dura maa ragaa jira wanti kun akkana ennaan caljee muti jettanii koomantii jedhan na arrabsan viidiyoo hin qaban gabbaasuu hin danda'a jechuudha. Hayi qoy maaliif akkaawuntiidhaan maallaqni hin guuramne maaliif qoy giiftii fi kaashaappii qofa tahaa maaliif akkaawuntii irratti hin taane yoo feete ati guuri. Ni dhiisnaa hojaanii natti aaranii fuula naga guuran jechuudha. Viidiyootu jira. Isin bar nama waa baratu miti gaafa namni siistamaan isin tiima as gubbarra laalla dhooytanii na wanni jettin maaliif isin nyaatu miti laala akkanatti kakam godhanii maaliif isin hin nyaanne maal na galchan maaliif isin nyaatu miti isin hin fixne laa yoo barbaadan maal na galchan Oromootiyaaf duruun sagaleetaa waa'ee maallaqaatiin nan dhibuwan. Waa'ee gargaarsaa hunoo ammas hin dubbadhan nan dhibu. Okay? Nama haqaan dhaabbatuun feetu Oromoon turmaanu nama isii nyaatu nama isii awwaale isii kaasee isii caccabse yaa Oromoo
akkana feetan jechuu isin. Kuni akkasi. Isin akkana feetan. Nama gisee asla namni daddafee bo'uunaan ta'u duraanu. Nama gisee yaa Oromoo. Yaa Oromoo. Ana Oromoo fojjadhe. Ana Oromoo. Yaa Oromoo tiyya innaan Oromoo tiyya. Baxalaq. Hoo baankii. Hoo kiisii. Hoo maarra jettee jechuun Oromoon. Akkasitti hoo si gootee dachee keetii sirraa fudhattee jechuun booda gabbaatee dhumne itti jechuu gabbaatanii. Akkasitti qabeenya keenya nyaachisaa jirtanii jechuudha. Gaafa nuti dubbanne maal ta'a nuti hattuu taana. Nuti hattuu taana hattuun immoo nugusa taati jechuudha. Kana laal gaafa nama kan keen dhagahin dhiiga kan keen dhagahin nama kam dhageessee duba bilisoomtaati. ደምህን ካልሰማ ማንን ሰምተህ ነው ታዲያ ነፃ የምትወጣው? አንበር ኦሮሞን ቱንበር ነዲፍ ደንበራል ወላይ ተዝገባይ ማለት ተዝገባ ወንተ ተዝገባው እንጅሩ ወንተ ተዝገባው እንጅሩ ወላይ ወንተ ተዝገባው እንጅሩ ነሜቃቱ ማለቀ ኦሮሞ ራዋሜ ጎደቴቹ ዋሜቅ ላለቱ መጨለስ ይወዱበኔ አስረኑ ባታ መታ ከነ ጉባ ባታኒቲ صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي اللهم صل على محمد جتن غباتن اس غبرتي انا ما ابان في منظومه ابان في ديسكو ወነንደነሱ ፊንጅሮቹ ማን ጀነን ለራሴ ጥቅም አይደለም ምን አገባኝ ዘረፈምተኒስ አላሬቱ መጨልሳኒ ዮ ሀቀ ዱበኔ ኑቲ ሂናፍቴት ኸነጎቴት ሰንታቴት ማልታቴት ጀተን ነምኒ ነመሳሙት ከሚቲና ሲጀመር ሳሚቾ ኦሮሞቲ ማልቱ ኑኒ ናፍሴኑቲ namni dura gaafa gargaarsa guuru ifii gargaaree haa guuru ifii maallaqa xab godhee jilaal akkaawunti irratti 300 gargaare allahu akbar maashaallah bismillah ar-rahman ar-rahim rabbi siyaa razzaqu rabbi siyaa kanu rabbi amin garuu risiitiin hin jiru naaman agar risiitii ellamko amin allahumma salli ala muhammad tu guddadhu risiituu noo hin jiru du'aayi fudhatan sagalee teenya nu fannisan nuti halkan ijaan akkasi bulle risiitiin hin jiru jechuu maallaqa walloo santii maalala maakii sarchi godhaatiti qarshi 60 meeqa galche jechuu risiitii maxxansee hin jira deemaalala risiitiin amma maxxanse okay nuti marrajaan maasrajaan goona gaafa waa goonus Senegalais maasrajaa marrajaan goona gaafa waa goonu gadhee maal nu seete bar nuti hooleyyi beekaa isin jalaa calisaa baran kisee gabbaatanii baq jattan jechuu gisee asii baq jattan bari beekaan isin jalaa calisaa baran jecha takkaan isin callisiisuu danda'a warra miidiyaa kanarra jirtan jechuu jecha takkaan okay namni gisee baq waan hin beekne seentanii baq waan hin beekne waan narkinetti gisee jettan xash gisee mee ifiifuu xash jaanii dhumatanii jennee isin jalaa callisna bara namni waa'ee gargaarsaa dura fiigee ija baasee waa'ee gargaarsaa dubbatuun duratti ummataa sagalee ta'a dura. Waa'ee ummataa sagalee ta'uutti akka gargaarsaaf wut duf jettan sanitti ummataaf sagalee akkasitti maan taane qoy. Maan taane akkasitti. Harka waa qabattan malee sagaleen taatanii sagalee ta'a. Dimsuun. Sagalee ta'e Facebook irra sagalee ta'e TikTok irra sagalee ta'e miidiyaa qabdurra sagalee ta'e waa'ee gargaarsaa qofa haasa'uun not fair. Oromoon baree naqee jira amma khalaas bitaa mirgaan saamamuu dadhabnee jira asii faannoon nu zarafte asii kabraa nu zaraf achi ni zarrafamne bar qullaa taane amma faa goggooyne hafne bar Oromiyaan goggooyte bar amma duraan ilma namaatu goggoga amma Oromiyaatu goggogee bar kassaanu koo
كساني جربر ميدا والله لازم لا namni yoo gargaarsa guureellee bara gargaarsa amma maan guurama irratti jechaan jiru bara namni sabni kun maal barbaadaa dura hubatu qaba. Sabni kun okay namni sabboonummaa hin qabne namni oromummaan waa'ee oromoo hin beekne namni dhiini maal akka ta'e okay quuqamni maal akka ta'e hin beekne waa'ee quuqamaa dubbachuu hin danda'u. Waa'ee sabaa dubbachuu hin danda'u. Namni maallaqa lakkaa guddate waa'ee sabaa dubbachuu hin danda'u. Because kan dura dursu maali? Sabni kun maal barbaada? Sabni kun maal barbaada? Sabni kun maal barbaada? Sabni kun maal barbaada? Jee namni xiyyeeffatuu danda'u qaba. Sa'a kanatti sabni kun maal barbaada? Sagalee barbaada. Ummanni salaalee maallaqa isin hin gaafanneen isin hin jechaa jira bara. Waan harkee fi bargaa isaan waa malee dubbadhu bara. Okay, warra waaqoo qopheessu jiru waan harkii fi waa malee lafaan jiru asirratti akka maraattutti jechuudha. Okay, sabni kun dura kan barbaadu sagaleedha. Ummanni salaalee qabeenya gahaa qabeenya isinitti sadaqaa kannachuu danda'u qaba. Qabeenya eenyuudhaaf kannuu qaba jechuudha. Irraan hafee nama biraa beelaa biraa nyaachisu qaba. Garuu amma saatanatti maal ta'e qabeenya isaanii biraa beelaa jiran. Qabeenya isaanii biraa rakkataa jiran. Rakkoomma rakkoo nagiyaa dhabuudha. Namni akkamitti dhiini dura gannaqamee yoo yaaddan osoo qabeenya qabdanii qabeenya keessan gubamaa asin osoo qabeenya